ejensiin galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa Oromiyaa faayidaa fi hojiirra oolmaa galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa fi karoora qindaa'e irratti hooggantoota godinaalee fi magaalotaa ejensichaa akkasumas biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaaf Adaamaatti leenjii kenne. Kaayyoo waltajjichaas fayyadamtoota galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaaf hubannoo uumuu fi qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ciminaan hojjechuuf jedhan Daayirektarri olaanaan ejensii galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee. Mirga dhala namoomaa kabachiisuuf kenninuuf hunduma asirraa waan argannuuf tajaajila mootummaan lammii kennu hunda asirraa waan madduuf galmeessineet ragaa kana sirnaan qabannaadha. Inni lammataa mootummaan biyya bulchu ummata isaatii hojjetu imaammata baasaa karoora qopheessaa tarsiimoo qopheessaa ummataaf hojjetaa ummata hojjetuuf san ammoo adda baasee beekuu qaba. Umriin adda baasee beekuu qaba. Koorniyaadhaan adda baasee beekuu qaba. Iddoo namni sun jiruunis adda baasee beekuu waan qabuuf galtee karoora mootummaatiif ta'a ragaan asirraa maddu. Pirezidaantii Taantoo fi qindeessituun kilaastera magaalotaa adde caaltuu isaanii rakkoolee hawaas dinagdee hawaasaa karaa sirrii ta'een furuuf galmeessa ragaalee bu'uuraa bu'aa guddaa qabaa ragaa sirriin murtii haqaa murteessuuf gargaaras jedhan. Ajandaan kun ajandaa hooggansaa tahee namni ragaa qulqulluu hin qabne biyyi ragaa qulqulluu hin qabne murtii sirrii uummanni barbaadu hannuu irratti hanqina bal'aa mataa isaa qabaata waan ta'e jecha. Karamitti akka deemnullee bakka hin beeknetti yeroo hedduu karoorfanna xiyyeeffannaan nuti ragaadhaaf kenninu xiqqaa fi gadaanaa waan ta'eerra. Kanaaf hojii tarsiimaa mootummaan hojjechuudhaaf karoorfatu keessatti wanni jalqaba irratti dhufuun irra jiraatu ragaa qulqulluu qabaachuun barbaachisaadha. Bu'aan qabiinsi ragaa qabu hubachuunis xiyyeeffannoo kennuu qabnas jedhan adde caaltuun. Fedhii fi faayidaa uummata kanaa kabachiisuu, fedhii fi faayidaa biyya kanaa kabachiisuu dandeessa jee caasaan kallattii kan nuhun xiyyeeffannaa wal fakkaatu kennamee fi xiyyeeffannaa addaatiin ragaa akka dhuunfaa qabnu, akka hawaasa qabnuu fi akka naannootti qabnu akkasumas akka biyyaa qabnu guddisaa awutoomeet godhaa sadarkaa biyyi irra geessee irraan geessisaa xiyyeeffannaa olaanaadhaan ragaa kanatti yoo fayyadamne eenyuuf maal hojjechuu akka qabnu wanni raawwanne kun daandii sirriirra jirra moo hin jirru jennee karaan ittiin madaaluu dandeenyu karaa ragaa fi ragaa jiddu galeessa godhatee waan ta'e jecha ragaan waa hunda ta'uu ragaan maatii ta'uu maatii keessatti immoo biyya akka ijaaramtu ilaallee sadarkaa kanaan xiyyeeffannaa wal fakkaatu kanneen deemuun nurra jiraata. Karooraa fi tarsiimoo mootummaan baasu karaa sirrii ta'een hojiirra akka ooluuf qabiinsi ragaalee fooyya'uu akka qabus himameera. Hojiin galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa seektara tokko qofaan kan hojjetamu waan hin taaneef xiyyeeffannoo seektaraalee biroo akka ta'uufis maattonni waltajjichaa yaadaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Walii wajjin kan hojjennu yoo ta'e mirgi daa'immanii achi keessatti kabajamuu danda'a. Mirgi dubartootaa achi keessatti kabajamuu danda'a. Kanaaf ogeeyyiin akka naannootti jirru walii wajjin taanee akkaataa amma sagantaa bahee jiru kanarratti isaan qabannee mari'achaa kan deemnu yoo ta'e sadarkaa gadii irrattis aanaa irrattis godina irrattis walii wajjin kan deeman yoo ta'e walii wajjin hojjechuu duwwaa otoo hin taane hojichis kan qoratamu yoo ta'e waltajjii waliitiin kan qoratamu yoo ta'e imalli keenya tarkaanfii dheeraa kan kaleessaa irraatii dabarree tarkaanfachuudhaaf hin dandeenya. Karoorri nuyi karoorfannuuf raawwiin nuyi raawwannu ragaa qabatamaa irratti hundaa'u yoo ta'e kufaatii jijjiiramaa yookaan immoo kufaatii sirnaallee nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dookumentiin qophaa'e kun karoorri isin qopheessitan kun jijjiirama biyyaatiif shoora guddaa akka qabu kaasuun barbaada. Barreeffamni dhiyaate yoo itti murannee itti kutannee kan hojjennu yoo ta'e qindoominaan waan gaarii hojjenna waan joosan kaasuu barbaadeeti. Gama biraanis ejensiin galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa Oromiyaa fi biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa sanada waliigaltee galmeessa ragaalee bu'uuraa irratti waliin hojjechuu dandeessisuu irratti waliif mallatteessaniiru.